Oduun maddeen laatii qabadhetti yoon darbu Arjentiinaan waancaa addunyaa lamarratti walitti aansuun xumuraaf geesse. Lionel Messiin kubbaa goolii ta'an 2 galchuun rikoordii haaraa galmeessee jira. Dassaaniin sirna. This one's on target. This one's an absolute beauty. He had the sighter. Nuti garee addaatiin kun uummata biyya keenyaatiif gammachuu olaanaadha. Yeroo dabarsaa jirru jechan ittiin ibsuun dhaba jedhan leenjisaan Arjentiinaa Lionel Scaloniin taphataan duraanii garee biyyaalessaa England Wayne Mark Rooney'n akkas jedhee taphichaan ga'umsa fooyya'aa mul'isnee turre. Sana booda maal gochuu akka qabnutu bitaa nutti galee duubattiin deebinee ittisuudhaan dhiibbaan akka nurra ga'u ofuma keenyaaf eeyyamnee fi isaan irra deddeebiidhaan carraa goolii uuman nuti harka marannee ilaallee diigamne jedhee. Tapha Arjentiinaan yeroo 7ffaadhaaf waancaa addunyaa tapha xumuraatiif ittiin geesse kanaan ammas Lionel Messiin biyya isaa gateettii isaattiin baatee kabajaan ga'eera. Tapha seenduubee lola Falklandii fi goolii harka waaqayyoo Hand of God Diego Armando Maradonaan galche yaadata. Biyyoota lamaan kan walittiin filixamni kun boqonnaa dura agarsiisa lola miillaa fakkaatuun eegalame. Boqonnaa dura tapha hawwataa hin taane addunyaan daawwate. Yeroo 19 gareewwan lamaan balleessaa wal irratti raawwatan keessaa 2 taphattoota Arjentiinaatu raawwate. Boqonnaa deebii daqiiqaa 55ffaattiin Anthony Gordon kubbaa Morgan Rogers mijeesseef galchuun Englandiin dursa qabachiise. Yeroo kanarraa eegaluun gareewwan lamaan ulee isaanii lafa kaa'uudhaan England gara ittisuuttiin Arjentiinaan ammoo carraaqqii goolii galchuutti cehan. Sodaan leenjisaa garee biyyaalessaa England Thomas Tuchel abjuu taphattoonni biyyattii waggaa 60 booda xumuraaf darbuuf qaban karaatti hambise. Tuchel taphattoota sararatti isa gidduu 4 fayyadamuun ittisanis sochii taphaa Arjentiinaa dhaabuun itti ulfaate. Lionel Scaloniin Lautaro Martinez galchuun sarara fuulduraa isaanii caalaattiin cimsuun daqiiqaa 85ffaa irrattiin Enzo Fernandez fageenyarraa goolii hawwattuu galchuun Arjentiinaa daandii injifannootti deebise. Enzo Fernandez. Daqiiqaa 90 xumuramee daqiiqaa dabalataa lammaffaa irrattiin Lautaro Martinez goolii lammaffaa galchuun Arjentiinaa waancaa addunyaatiin yeroo lammaffaaf walitti aansee xumuraaf qaqqabsiise. Lionel Messiin gooliiwwan galan lamaan mijeessuun galgala milkii dabarse. Arjentiinaan tapha xumuraatiin Ispeen waliin walitti dhufti. Bara 1962 Biraazil waancaa addunyaa 2 walitti aansitee erga fudhatteen booda Arjentiinaan seenaa haaraa katabuuf murkatti. Lionel Messiin seenaa waancaa addunyaatiin gooliiwwan 33 irrattiin kallattiin hirmaachuun taphataa jalqabaa ta'eera. Kubbaawwan goolii ta'an 12 mijeessuunis rikoordii haaraa qabate. Lionel Messiin taphichaan booda uummata Arjentiinaatiif ergaa dabarseen gareen kun yoomillee boquu keessan gadi hin cabsu jedhe. Maradonaanis injifannoo keenyattiin akka gammadu nan abdadha. Injifannoon kun isaaf yaadannoo haa taatu. Ani isaan of hin madaalu jedhe. Thomas Tuchel qaawwaa waan uumneef taphattoota sararatti isaa 5 fayyadamne jedhan. Taphattoonni Arjentiinaa kubbaa qilleensarraan nu caalanii kana dhaabuudhaaf tooftaa kana fayyadamuuf dirqamne waan hangaabbuu tokkollee hin qabu. Tapha hawwataa taphanne jedhee yaadas jedhan. Waancaa addunyaa kanaan gareen biyyaalessaa Arjentiinaa dilbata dhufu Ispeen waliin waancaadhaaf ni morkata. And Argentina, the world champions, are going to the 2026 final. Lionel Messiin maaliif taphataa cimaa addunyaa kana akka ta'e irra deebiin mul'ise. Ammas taphataan kun seenaa biraa hojjechuuf dhiyaatee jira. Dabalanni isaa akka itti aanutti dhiyaata. Messi. Oh, and England are in trouble. And Argentina, the world champions. Kan taphanne kubbaa miilaa ta'us garuu injifannoon kun isaa oli jedhe kan milkeessine waan amanuuf nama rakkisuudha. Namni waan fedhe jedhus waggoota 4 darbe ga'umsi mul'isne akka tasaa kan dhufee miti hojjannee kan arganneedha. Lammiilee Arjentiinaa guutuu waan gammachiisneef kabajaatu natti dhagama. Waancaa addunyaa kanaaf waggaa tokkoof qophaa'aa ture Lionel Andres Messiin akkuma isaa waggaa 40 dura England irratti seenaa boonsaa kan hojjete ilma biyya isaa Diego Armando Maradona yaadachuun waaqarraa gadi nu ilaalaa akka inni gammadu nan amana
kana ani yoomuu isa waliin of madaalchisee hin beeku. Maaradoonaan akkana jaallatu nan beeka. Injifannoon kun yaadannoo isaatiif haa ta'u jedhe. Taphni kun Meesiin maaliif mootii kubbaa miilaa akka jedhame taphatti mul'isiidha jechuun barruun BBC Sport barreessira. Bara 1986 Diego Armando Maaradoonaan waggaa 40 booda Lionel Andres Meesiin irra deebiin Englandin irra aananii. Bara 1982 England odola Argentina Falkland humna waraanaatti weerarte. Waggaa 4 booda waancaa addunyaa Meksikoon qopheessite irratti Argentina fi England tapha marsaa nuusa xumuraa irratti walitti dhufanii. Tapha sanaan Maaradoonaan goolii harkaan galche hand of God fi goolii lammaffaa goolii hawwattuu jaarraa sanaa jedhamte dabaluun England kuffisanii. Dirree lolaa irratti isa waraanaan mo'aman dirree kubbaa miilaatiin England haloo bahatanii. Argentinaan taphattoota gameeyyii jaarraa garaagaraa keessatti horatteen England yeroo lama irra aanteerti. Goonni kubbaa miilaa jaarraa kanaa Lionel Meesiin waggaa 39 ta'us taphataa murteessaa Argentinaa ta'uusaa taphatti ragaa bahedha. Argentinaan hamma daqiiqaa 85ffaatti goolii 1-0 Englandin durfamaa turte. Sana booda kubbaawwan dinqii Lionel Andres Meesiin lama mijjeesse Enzo Fernandez fi Lautaro Martinez galchuun Englandin injifatanii. Waancaa addunyaa kanaan Meesiin goolii 8 galchuu kubbaa goolii taanaa 4 mijjeessee jira. Kun taphataa umrii 39 irraa waan eegamuun turre. Garuu inni Meesii waan ta'eef kana godhee jira. Kennaan kubbaa miilaa jaarraa 21ffaa Lionel Andres Meesiin kaleessas halkan dinqii dabarse. Meesiin waggaa 4 dura Qatar irratti umrii 35tti waancaa addunyaa argate. Amma waggaa 39 yoo ta'u kan baranaa milkeessuufis daqiiqaa 90 qofaatu isaaf. Waancaa addunyaa kanaan baay'ina goolii galchuu Kilaamii Paappee waliin dursaa kan jiru Lionel Andres Meesiin tapha xumura istaadiyeemii New Jersey irrattis seenaa biraa fi riikoordii dabalataa ni katabaaf eegama. Leensaan garee biyyaalessaa Argentinaa Lionel Scaloniin Meesiin seenaa keessatti taphataa cimaadha isa ibsuuf jechinatti hanqataa jedhani. Xiinxalaan BBC Sport taphataan duraanii kilaba Manchester Cityf garee biyyaalessaa England Micah Richards Argentinaan Meesii qabdu humaa hin rakkattu isaan taphataa cimaa kubbaa miilaa yeroo kamuu qabu waan ta'eef kaleessas kanumaaf milkaa'an jedhe. Meesiin tapha England injifatan irratti sarara peenaaltii warra England keessatti kubbaa yeroo 7 tuqee jira. Kubbaawwan 9 ammoo hiriyoota isaatiif dabarseera. Waa'ee Meesii waan hedduun jedhamee jira. Garuu jechoonni sadii isa ibsuu malu. The Magic, The Machine, The Vision kan jedhu haga tokko Lionel Messi ibsuu malu. Meesiin nama kophaatti waaqni kennaa addaa isaaf kennedha. Akka fedhe waan barbaade gochuu danda'a. Inni maashina gooliiti. Umriin isa hin daangessu. Haala kamuu keessatti goolii lakkoofsa ilma guyyaa cittee garee biyyaalessaa Argentinaati. Meesiin mul'ata. Goolii galcha, kubbaa mijjeessa, tapha seessa, dirree keessatti bakka hundatti argama. Waan karoorsee fi yaada raawwata. Gabaabumatti Meesiin kubbaa miilaa addunyaaf nama kennamedha. Namoonni kubbaa miilaa keessatti bakka guddaa qabanii fi iddoo guddaa gahan waa'ee taphataa kana waan dubbatan haa ilaalluuti. Taphataan seena qabeessi biyyeessaa Maaradoonaan yeroo lubbuun ture Meesiin gochaan uumama nama ol ta'edha jechuun ibse. Leensaan cimaan jaarraa kanaa Pep Guardiolaan ani waa'ee Meesii dubbachuu caalaa callisee dandeettii fi kennaa isaa dinqisiifachuu naaf wayyaa jedhanii ture. Leensaan kilaba Paris Saint-Germain Luis Enrique Meesii weelluu kubbaa miilaati jechuun ibsani. Lionel Meesiin waancaa addunyaatiin gooliiwwan 21 galchuu yoo dursu kubbaa 12 mijjeessuunis morkataa hin qabu. Kilaamii Paappeen goolii 20 galchuun itti aana. Lionel Meesiin seenaa kubbaa miilaa isaatiin goolii 125 biyya isaa Argentinaaf galchee jira. Lionel Meesiin akka walii galaatitti gooliiwwan 1337 keessaa qooda qaba. Majestic moment for Lionel Messi. Waancaa addunyaa tapha xumuraa irratti yeroon boqonnaa hanga daqiiqaa 30tti dheerachuu danda'a jedhame. Waancaan addunyaa bara 2026 dilbata dhufu New York Stadium New Jersey yoo goolamu yeroon boqonnaa daqiiqaa 15 ture gara 20 yookiin 30tti dheerachuu danda'a jedhame. Akka gabaasa BBC'tti artistoota akka Shakira, Madonna, Burna Boy, weellistoonni uloo kanneen akka BTS faa yeroo boqonnaa kana fayyadamuun hojiilee muuziqaa isaanii ni dhiyeessu jedhamee jira. Qopheessitoonni waancaa addunyaa daqiiqaa boqonnaa 15 kanaan alatti sagantaa kanaaf daqiiqaan dabalataa 11 akka isaan barbaachisu beeksisanii jiru. Boordiin waldaa kubbaa miilaa intarnaashinaala IFAB taphattoonni yeroo boqonnaa daqiiqaa 15 caalaa argachuu akka hin qabne akeekkachiisee jira. Waancaa kilaboota addunyaa ganna darbee FIFA'n Ameerikaatti qopheessuun tapha xumuraan Chelsea Paris Saint-Germain injifatee irrattis yeroon boqonnaa daqiiqaa 24 akka ture ni yaadatama. Taphni xumuraa kun dilbata galgala sa'aatii 4 irraa eegaluun yoo taphatamu sagantaan cufiinsaa yeroo garuu sa'aatii 2 daqiiqaa 30tti eegalama. Waancaa addunyaa marsaa 23ffaa kanaan Spain fi Argentinaan tapha xumuraatiif waliin falmatu.
Sunderland taphataa lammii Belgium Thomas Muller mallatteessifatee jira. Sunderland taphataa sararsaa qarqara lammii Belgium umrii 34 Thomas Muller waliigaltee waggaa lamaatiin mallatteessifate. Waancaa addunyaan Belgium Spain mo'amuun dorgommiin alaa erga taateen booda Thomas Muller Lille gadhiisuun Sunderlandiif mallatteessuu beekse. Thomas Muller gara biyya Belgium taphoota 83 hiriiree taphatee jira. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund fi gara Turkii imaluun Trabzonspor kan taphate Thomas Muller waggoota lamaan darbee kilaba France Lille keessa taphachaa ture. Sunderland bara dorgommii xumura sadarkaa sadaffaan yoo goolabuu liigaa Awurooppaa irrattis qooda fudhata. Oduu xumuraatiin Arsenaal Leandro Trossard gurguruun Christos Solis mallatteeffachuu barbaada. Taphataan sarara fuulduraa lammii Belgium Trossard waliigaltee waggaa 3 kilaba Turkii Beşiktaşiif mallatteesse. Beşiktaş taphataa gana 31 Leandro Trossard paawundi miiliyoona 15.3 mallatteeffachuu beeksisee jira. Kibxataa darbe kilaboonni lamaan erga waliigalan booda Trossard gara Istanbul imaluun qorannoo fayyaa taasisee jira. Bara 2023 Brighton irraa paawundi miiliyoona 21 Arsenaalitti kan makame Trossard waliigaltee hanga bara 2027tti Arsenaal isa tursiisu qabaatus buufata isaa kilaba Istanbul Beşiktaş godhatee jira. Arsenaal taphoota 174 kan tajaajile Trossard gooliiwwan 36 galchuun gooliiwwan 34 haala mijeessee jira. Arsenaal bakka Trossard kilaba Belgium Club Brugge kan taphatu lammii Greece Christos Solis mallatteeffachuuf fedhii olaanaa qaba jedhamee jira. Christos Solis mallatteeffachuu barbaade Arsenaal paawundi miiliyoona 30 kaffaluu akka qabus ibsamee jira.